Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni keenya qophiin sagantaa oduuleetii sagantaa oduutiin kan wal biraan geenyudha. Qophiilee biyya keessaa fi biyya alaa qabannee kan isinii dhiyeessu an obboleessi keessan ibsaan sagantaa turtii gaarii akkan hojii godhan kabajaan isin gaafadha. Jalqaba irratti oduu biyya alaatiin kaafna. Mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Ameerikaadhaa obbo Tiraamp akka jedhanitti mootummaa Masriitii fi mootummaa Itoophiyaadhaa waldhabdee yeroo dheeraa boodan laga Abbaay irratti mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Ameerikaadhaa mootummaa Itoophiyaadhaatii fi mootummaan Ijipti Masrii yeroo dheeraadhaaf waldhabbii hedduu keessa waan turaniif amma immoo walitti araarsuun ni danda'ama, walitti araarsaa jechuudhaan guyyaa har'aan tanaa ifa godha. Akkuma beekamu Itoophiyaa fi Masriin yeroo dheeraadhaaf laga Abbaay irratti atakaaroo garaagaraa keessa kan turte kan yaadatamu amma immoo amma duras yeroo hedduu yiddu seentummaadhaan nan araarsi jechaa kan ture Tiraamp amma immoo ifatti as ba'ee Itoophiyaadhaa fi Ijiptii hedduutti nageenyi ni bu'aa jechuudhaan waamicha isaa dabarse. Oduma kana wal fakkaatuun kara oduma biyya alaati keessa osoo hin baanetti mootummaan Siiriyaadhaa finciltoota mootummaa Siiriyaadhaa lola Siiriyaa keessatti gaggeeffamuun naannoo Suuriyaa keessa waraanni Qasad waraanni Siiriyaadhaa naannoolee akka Rafaa Arkaawajii fa'aa to'annoo isaanii jala oolchuun dhagayame. Oduma itti aantuun hiriira mormii Iraan keessatti gaggeeffameen mootummaa Iraan keessatti uummanni hiriira gadhootanaa bayaa jiraachuun kan yaadatamu yoo ta'u, hiriira kana kan akka bayaaniif sababa ta'e mootummaa Israa'elii fi Ameerikaa ta'uun ni yaadatama. Shira Israa'el Iraan jidduutti xaxxeen itti hin milkoone jechuudhaan ajajaan humna alaa uummata Iraan yaada isaanii dhiyeessaniin shirri Israa'el xaxxee uummata gidduutti summiin ishiin xaxxee itti hin milkoonne jechuudhaan durataan Iraanii kan hajaa biyya alaa dabarsuun isaanii yaadatama. Oduma kanaan Tiraamp lammiilee Iraan haala amma itti jirtan kanaan tarkaanfii fudhatanii mootummaa kana fonqolchistanii mootummaa kana ofirraa yoo fonqolchitan fonqolchuudhaaf yaalii akka itti fuftan waamicha isinii dhiyeesse jechuudhaan uummata Iraaniif waamicha dhiyeesse. Haaluma kanaan addunyaa guutuun rabshaa garaagaraa keessa seenaa waan jirtuuf sodaa hedduun waraanni addunyaa sadaffaan hawwu mala kan jedhus hedduutu jira. Akka gabaasni adda addaa jawwalutti akka miidiyaaleen gurguddoon addunyaa jedhanitti Tiraamp akkuma Venezuelaa qabatee ammallee odola Girlaand qabachuudhaaf yaalii godhaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Haaluma kanaan biyyoonni Awurooppaa biyyoonni akka Faransaa, Jarmanii fi Itaaliin fa'aan waraana isaanii karaa Girlaand achi imalchiisaa jiraachuunis dhaga'ame. Oduma kanaan Chaayinaan haaluma itti fufee jiruun Chaayinaan immoo dura dhaabbannaa mootummaa Tiraamp akka inni biyyoota garaagaraa keessatti rabshaa adda addaa hin goone dura dhaabbannee mormina jechuudhaan mormi isaanii dhageessisaa jiran. Raashiyaa fi Chaayinaan jihaa tokko goruudhaan dura dhaabbannaa Tiraampii godhaa jiraachuutu dhaga'ame. Tiraampii akkuma beekamu biyyoota akka Iraan, Chaayinaa fa'aa warreen gartee biyyoota adda addaa irratti qaraxa viizaa dabaluu fi viizaa isaanii haquu fi akkasumas qaraxa dabalaa jiraachuun isaatis oduu ijoo amman tanaati. Haaluma beekamuun miidiyaan keenya oduulee garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaa qabatee kan isinii dhiyaatu miidiyaa Ayinaagee miidiyaa jajjabeessuudhaan sabiskiraayib akkasumas laayik koomentii nu barreessuudhaan nu jajjabeessa. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan waa'ee oduulee biyya keessaa fi biyya alaa qabannee kan isinii dhiyeessinu an obboleessi keessan Ibsaa Mahammad yeroo hunda isiniif oduu haarawaa isiniif fiduudhaaf